Oda keessa kennan moo sin kennan? Naa kenniteet. Eenyu echan gurgure? Ana ittee gurgurte. Galatoomika. Waan taasoftuuf kana namni wal biratti madaalee alaa dhufan. Si wajjin waan anaasee qabuma. Waan anaasee qabuma. Waan taaneefi hin darbaa barri kunis si wajjin asirratti inaaso manni gaa tira guutuun hin beeka waan mana haadha kooti sana akkasuma tira kassiisee gurguree fi obboleessi koo rakkachuurra haati koo duuteetti gaa. Manicha abbaan bitatu yoo dhaqee jedhe lafichuma laalee keessaa ba'a. Dandeessi biyya sana hin deemu jedheen dhiise manicha sababii isaan gurgure. Kana keessa quba qabannis maallaqa wallaahi wa billaahi karabbiin koo na argu akka isaarraa maallaqa isatti ergites hin beeku dhageessanii waa tokko wantan beeku hin jiru maallaqa akka inni isaarraa liqeeffate ta'ee fudhatis ta'ee wannan beeku hin jiru. Liqii miti akkaawuntii koo irra kaa'atte malee. Dhaggeeffadha. Gaafadhaa siidhuma si bira jirti miti gaafadha. Achumaanan dhageessanii maallaqicha inni garuu gadi ba'ee miidiyaa irratti birrii 300 irraa qabaa akka waan ani isaa haateetti yookiin immoo isa dhawwadheetti. Ana kanan jenne eega bilookii na goote achumaan mucaatti kennin jedhe. Hangeessi ana turkii. Dhugaa. Mana gurgureef ana. Dhugaadha. Har'a kana gadi ba'ee dubbatee. Kan kanan dubbanne dabsa akkuma hojii jala dabsanii sitti mani mubee dabsanii sitti mani. Maallaqa mucaas kan manaa kana jira gatii ta'ee fi qoode gara isaatiin gurguramne waan ta'eef inni hin farramne gara isaatiin isa jiru fuudheetanii mucaadhaa deebi'aa jechuudha maallaqichi. Mucaattis immoo himeera. Mucaattis immoo himeera. Gaafattee jennaan dhattee gaafattee jennaan hin gaafatin. Farankaa tokko hin gaafatiniin mana gara isaatiin jiru. Gurgureen silaa kan kooti qooda kooti. Obbolaadhuma koo keessaa namni bitate. Fuudheen maallaqicha sii kenna. Saatii barbaaddeetti na gaafachuu dandeessa jedhee cufe. Dhimmi maallaqa kana fakkaata. Dhimmi maallaqa isaa haati keenya yaalamne mana hakimii hin galle jedhuufi an qophaa kiyya naquu riisiitii yoon agarsiisan asirratti ani nama waa intinaa dhumiti. Dhaqattuutti murteeffatanii saarraa qoyi al tokko deeqaa tokko naa kennaati sittan deebi'a saarraa obboleettii koo waan asii ta'een dubbadhuan dhaggeeffadhaa waan asii ta'een dubbadhuan biyya agaltuu jedhamee edda uummata murteesse ati gatii bucuu taateef gatii isa biyyii taateef uummanni Oromoo hiree sirratti murteessee muree murteessuu kan qabu jalqaba abbaa keetii itti aanee uummata Oromooti. Haati kee amaanaa anatti kennite jechuun gatii sagalee uummata Oromoo ta'eef sittis anattis kennite. Anatti kennite jechuun Oromootti kennite jechuudha. Uummanni galchinee waan isin barbaaddu godhaaf jedhe deebii kee kenniifi sana booddee abbaa keetti walee mu dhageessa. Ani karooraaf hin dhufee sababii deemuutiif hin dhufee ammas immoo asitti an karoora kootiifan hin jiraataara deebi'ee aniyyuu gaddan dhufe maaf biyya galuu naa murteessan dudubba koo. Galatoomi. Abbaatan immoo isinii dawwalaa dhaggeeffadha. Tole tokkummaan akka dhufuun barbaada nama tokko buusii mube. Abbaatan dawwalee ka'a. Mube Adraanis abbaattiin dawwalini. La. Mube dhaabni mi'aan tokko ifan. Raanuu kennaatii gadi buuna jira keenya. Abbaatan dawwaluu siin dawwaluu tani ala nambo. Lawali waan barbaade nu ibsika waan abbaan dawwalaa. Mubarak mucaan di sini mate kana sabbaan barbaachisu isi mucaan taa'uun barbaada jettee abbaarra maal barbaadde? Abbaarra maal beektaa? Abbaamo tokkoffaa aamiyyeen abdi waan hin beeknaa isaa aamiyyeen edda mana sharafu dubitti assalaamu alaikum. السلام ورحمة الله وبركاته. أكم جبت نقالا أنا مباركي. يلا جدو. نقال الحمد لله. إنني أبا إنيو تسين. عبدو أبا جماعتي. عبدو أبا جماعة. عبدو أبا إنيو. أبا سارة. أبا سارة. سارة كيسن إنيو تي أمانا كين نتاني. إسني تيجنني. أمانا كيسن أمو إيسا سيني فتاو. إسني ما براتاو. Abdii geetaachoo warra gastirreerta waan gaafatte qabdu abbaa isa dhumaati waan gaafatte qabdu hin qabnu cufi abshiraa galatooma mucaa keessan isinii haasoftee beetti ergaa amana koo dhuftee kayroo dhuftee isinii daboltee beetti mucaan keessan. Fidee dubbachiise miti mucaan kun kanaa achi jechuudha maqaa namaa waamteetus waan barbaadde jettee
waan barbaadatu sin dubbatte dhugaa qabdi. Kanaaf maaliif kanatti nabichi kana maamasi gaafatti fakkaat mucaan mana Mubaarak teessee dhugaa jiru dubbachuu hin dandeessu mucaan rakkoo keessa jirti jetteetta. Maaliif jettee arrabni kan koo jecha mana Abdii Mubaarak teessee rakkatti mana waan ragaa qabu rakkatte hin jenneen rakkataarti hin jetteettan jennee mana Mubaarak teessee dhugaa jiru himuu hin dandeessu isinis dhugaa baasuu hin dandeessanuu jetteetta. Tokkoffaa mana Mubaarak teessee just isin saddeeti memma fakkeenyaaf. Eesh haa ta'u Mubaarak inni mucaa kan intu meeyyuu hin garafti qoy ka Samiiraanis hin garafti mucaa kan mucaa baasifti qodaa diksiifti mana walawwalchiifti fakkeenyaaf humnaa wal hojjechiifti hin jenne Mubaarakiin mana kana keessatti dirqisiisne amma uummata kana fuulduratti nama kuma torba fuulduratti biyya agartu jenne biyyatti maal guutuuf maal fakkeenyaaf amma eessa jiraatu maal akkasiin jedhamu abdii amma uummanni koo hiree mucaa kana girriidhaan balleessuun hin barbaachisu hiree mucaa kana. Koy abdii ati jirta an jira. Wantin tokkummaa gaafachuu barbaadu yoo dhagaa jiraattis yoo dhagaa jiraannes dhugaa dubbachuuf egaa na abbaa jibbanu dhugaa jibbanu Mubaarakii yoo jibbine dhugaa akka jibbinu hin qabnu ajandaa kana jalqaba irratti tokkummaatti intala timate immoo ummata Oromootu immoo gadi bahee itti himate immoo ajandichuma kana inni jalqaba fide eenyunni akkamitti dhufuu danda'e intalatu namatti dawwaltee du'aan jira jette immoo ajandaan kun akkamitti ka'ee kun gaafii keenya hundaati. Qoyan kana dhibe ilmaan musammaa kuni musammaa moota sammaa ilmaan musammaa kuni kontoraata nu kaafattammoo horii abbaa keessanitti Oromoo seetammoo maqqalla jaanu qudhatu tan eenyu hayyama isinii kanneessan tamoo Mubaarak asirraa nu aca barbaadu isinan qatteet obboleessa xiqqaa fidattanii dhuftan kan waan beeynas miidiyaa irra fiddanii ጊዜ ፈተ መጣፍ ቅዱስ ይጭሪያተኒኒ አለኪቱንስ እንታኔ መጣፍ ቅዱስ ሆነቱ አመነ መንቲን ገዲስ ይጀተኒኒ አጀንዳ ጉረተኒ ደንታቴሰን ማመታኑን ያተን ሐራፍ ያባኸሰን ሂራርስተኒት አጅርተመለ ዋነጋ ዋን ዱመነት ፈካቱ ሐራፍ ያባንከሰን ሐላ ካን አንጀቹ ይስን ኑቱ ይስን ደደበኔ ወላሂ ለዚም ኑቱ ይስን ራከ መከታኑ ደምኔ አሲ ኦሮሞን ሰገሌ ደብዴ ወለገ ከሳኒ ዱምቲ ሽርካ ከሳኒ ዱምቲ Ridaa keessa arsii ridaa keessa baala keessa ni dhumte Oromoon kana ukkaamsitanii qoo ergama qabdammoo wallaahi jarri kun Oromummaa miti nama amantii gurguree haasawu amantii qayyaranne jedhe uummata kana. Oduu duriyyee ijoolleen buna birrii lamaatiif tarbaa birrii shanii bituu dhuftanii atoo afaan lama sadii beetta afaan kanaarii beetta hojiin jijjiirrattuu naan jettan kun maal natti badeennaan yee komishiina birrii 1,000 fudhattanii bakka koo nama galchuudhaaf ba'aan jiru asuma dalagadhee waggaa furfixeere kanuma dalagadha meeqatu konistiraakshini hojjeta taare aduu keessa dhaabate qabbana kana keessa dhaabadhe talbaatatti gurguru maaltu natti balleesse atoo afaan lama sadii afaan hundi akkasanitti dandeessaa maayif hojiin jijjiirrattu kannaan jettanuuf oofisii abbaa keessanii sakamiin nagalchuuf ba'aan jiru hin bawwe komishiina birrii 1,000 fudhattanii dhuftanii hojiin hin jiru obboleessa koo biyyarraa dhufe kan jettanii nama gaafattan ba'aan jiru hin ba'u kanuma keessa dhaabadhee makiinaa bitee ba'aan jiru hin ba'u hojii tana argite dhaqii galiyee ijjir wallaalaatiif galaa jiru dhibba'u asuma dalagadhee damoota qonna nyaachitanii nama baasanii mana naa kennanii 500 guutuu sanaa kaffalu guyyaan immoo durbamee qallaalaa oolee hin jiru wallaalaatiif ba'aan jiru nagaan turee hin dhufinaa talbaa keessa hin bitinaa kanuma keessa taa'ee makiinaa bitadhee. Shaw kibra ba'aalii ayyaanota uummataan kabaja inda hizbaawii ba'aaliin jira miti isaan keessa kamtu dessi jedha si tamachaasi kamma kabbarta. Ayyaana akkatti kabajamu keessaa moo? Ayyaana kabajamu amma masqalli kun na gammachiisa. Adellam shaw isa ሃይማኖቲ wajjin isa qabatee miti hizbaawii akka uummataatti ለምሳሌ አድዋን jira ግንቦት ሃያን jira ብሔር ብሔረሰብን jira ጀላባ አዳሪን ቀሪን jira miti isaan kana keessa kamtu dessi jedha kabbar dessi jedha amma ka isaan keessaa ግንቦት ሃያን sin tamachaው ግንቦት ሃያ ፖለቲካ ጀመርቴ ሞ ፖለቲካቴ ግንቦት ሃያ ኤርትራ ወጅን አከበሩፊ ግንቦት ሃያ ሞ ኤርትራ ወጅን ግንቦት ሃያ ሞ ሂጂ ታስ ጎቹ ደሞ ጀመርቴ ዳኒ አንተ ግን ታሊኮ ቀብዳቲ ሻው ኤርጋማ ቀብዳቲ ተው ፖለቲካኛ otoo dhaggeeffadhu dhiifama naa godhi daju
otoo timaatimiin zuwaa irraa ka'ee akka Finfinneen geenye achumatti duukam irratti utuu daldalli ta'e gabaan dhaabbatee hin Finfinneedhaa baatee timaatimii barbaacha akka waan achi hin dhufnetti overaaktiin godhame balleessaan kan isaanii miti. Sanas ta'e kana qeen kan Oromoo ta'uushi Oromoon gaaf sana mul'iseera. Garuu Hacaaluu namoonni warri siyaasaati jettu qeeqxe kuni afaan guuttatanii Finfinneen kan Oromooti, handhuura Oromooti. Sabaaf sablammoonni biraa akkuma magaalaalee biraa keessa jiraachuu danda'u jedhanii sanammoo seeran gara seeran akka hojiirra oolu wanti isaan dhorke maaliif sitti fakkaata? Inni waa lama natti fakkaata. Tokko tarii filatamuudhaafis ta'uu danda'a. Kan na dinqu immoo mootummaa biyya bulchuu qofaa miti. Aangawoota mootummaa keessa jiran qofaa miti kanan taajjabe. Mormituu keessaas argeera. Warra mormuu keessaas jechuudha. Dhaabbilee mormituu keessaa. Tarii wanti isaan hudhee qabe Finfinnee keessatti hin filatamna waan akkasii ta'uu danda'a. Garuu Oromoon Finfinnee keessatti filatames filatamuu baates wanti beekamuu qabu Finfinnee numti okay rakkoon qaba. Kan ishii daangessu kamii? Kan nu mormu kami? Warri bar bakka bu'ummaa Finfinnee qabna jedhanii olii gad deemanii nama ijaaran kifila katamaa keessatti gaafa Finfinnee keessatti nama walitti qabu dadhaba warra Bahar Daar deemee walgahii taa'uu dhabar. Timaatimii fi shunkurtiin Bahar Daar irraa Finfinnee gala. Finfinnee numti uummanni Finfinnee keessa jiraatu eenyurratti hirkatee jiraatame. Jiriif jireenyumti isaa guyyaa guyyaan kallatti arfaniin bar Oromiyaa irraa itti yaa'etu kan afaan isa kaa'u. Uummata afaan isa kaa'u kana gaafa afaan cineenu afaan cufuudha. Garuu Hacaaluu amma filannoo ati jettee fi bifa kanaan yoo afaan guunneef. Yaaree dagguu mana murtii deemuu maal jedhu naan jedhee mucaa baadiyyaatti dhufee ani አላቅም አልኩት። እኔ አላቅም ምንድን ነው የሚባለው ፍርድ ቤት እኔ አላቅም ዳኛ ጋር ሄጄ ምንድን ነው የምለው አለ። እንደዚህ እጅ ወደ ኋላ አደርጋለሁ። አዎ እንደዚህ ብዬ ምን ልበል አለ። ክቡር ዳኛ ጀደማ ሚቲ ክቡር ሚሊሻ በል አልኩት። ዴሜ አርከሳ ዱበቲ ቀበ ክቡር ሚሊሻ ጀዳ mana murtii maal jettee gujedani ክቡር ሚሊሻ አኔ አከሲን ጎኔ ምናምን ጀደ ኤኙቱ ሲቲ ሜጀና ልጃሬድቱ አከስ ጀደ ኦልፌ ዳኛ ሙጫን ሞ ጎወሜ ዋን ጀላጭ በረበረኒ ዱፌ በቃ ሙጫ ነው ማን ቤኩ ጀደኒ ወኖ ጀደኒ ቤክታ ይሙርቴሰን በቃ ፍሪ ተይ ነፃ ተይ በቃ እውነት ነው ተሸውዷል ሞባይል ባንክ ዳን መቃሳቲን አጭበረበረኒ ሰናፍ ዱፌ አኩማ አጭበረበረኒ በረኒ በቃ ሙጫ ጎዋ ተወሳ መነሳት ይገል አቲቲን ዴቤ ባንቴላ በኔላ ተንኮል ይሰራለው ብሌን ነፃ አስወጣኝ ይመቻለኝ ኧረ አንተም ይመቻል ቪዲዮ ሀጫሉ ሁንዴሳ ኤአይ ከና አርጌ ሄዱን ገዴ ማል አከነtti dhagahame beektu sila osoo Hacaaluu Hundeessaa jiraate koonsartii guguddaa kana qopheesse nullee wajjin bashannanna tureeyyu. Andur dabar sine mudoo keenya yaadadheessan gadda. Andur dabar sine mudoo keenya yaadadheessan gadda. Urmattiya dhagaanatti guurtaa gurbaa mana kootti mana ijaarradhe keessatti. Ni gadi gata keessa bu'u. Dhingati kee gada badu. Ittuma garoorsiteeti maal. Dhagaanatti guurtaa gurbaa abbaan kee gada dhugaadha. Gadata. Inni kan kodaanaan nagaadhi. Kaasii hin jedheem. Eessatti galuu si baqatanii hin jedheeman. Lafatti galtan nabdanii mali. Deemni siirii listeetti dhabni. Achitti tuun galeessi. Ini betul agana nanti achitti achitton nuftu. Achitti iddoo ijoolleen taphattu qaba. Keessan buuteemas. Lakkee gurbatti maaliin garagaran. Nama barri miite isa qobaa deemu kan qobaa gungumu
kan qobaa gungumu waa'ee isaa dubbachuuf otoo himuu ka'es dubbatameen dhumu dubbii dhiisee mixii wal qabattee laga ceetu laaleen deeme waa'ee isaa wallaalee ውሸታሞች ናቸው ኢትዮጵያ የሚሉትም እኮ ኢትዮጵያ የቷ ናት? ከኦሮሞ ውጪ ኢትዮጵያ አለች እንዴ? ኦሮሞ የሚባለውን ሶሳይቲ ወጣ አድርገውና ኢትዮጵያን ፈልጋት የለችም እኮ። ከኦሮሞ በላይ ለኔ ኢትዮጵያ የለም አሁንም ጭምር ማለት ነው።